kabajamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa keessa jirtan hundaaf barreeffamni armaan gaditti isiniif dubbisuuf deemu xiinxallaa siyaasaa Obboo Jawaar Muhamad ilaallata. Mata dureen isaas hariiroo Obboo fi qabsoo bilisummaa Oromoo jedhama. Na hordofaa. Siyaasa Oromoo keessatti dhaabbileen waggoota 28 dabreef shoora qaban keessaa tokko Obboodha. Waggoota 28 dabran kana keessatti hariiroon dhaabni siyaasaa kun qabsoo bilisummaa Oromoo waliin qabu maal fakkaata? Gara fulduraa hoo akkam ta'a laata? Gaafilee kana sirriitti xiinxalluun tooftaalee bu'aa qabeessa waggoota muraasa dabran keessatti nu fayyadan sirriitti hubachuu fi adeemsa gara fulduraatiifis barbaachisaadha. Kanaafuu barruu kana keessatti bifa dimshaasha ta'een dhimma kanarratti xiinxallaa dhiyeessuun yaalaam. Hariiroo Obboon qabsoo bilisummaa Oromoo waliin hanga ammaa qabdu bakka ijoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan akka farra qabsootti, lammaffaan akka tumsa yookaan daboo takkaahuu fira qabsoo bilisummaa Oromootti, sadaffaan haala amma keessa jiru kan addaan hin bahin gama biraatiin adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaheen Obboo bifa diinummaa, firummaa fi ammammoo kan ifa hin ta'iniin kanaan ibsamuu danda'udha. Akkuma beekamu Obboon waggoota 25 duraatiif dhaaba maxxantuuf ergamtuu alagaa ta'uudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo akka laamshoo godhaa turte. Adeemsi maxxantummaa kunis suuta suutaan geeddaramaa dhufee farra qabsoo bilisummaa Oromoo irraa gara deeggartuu qabsoo bilisummaa Oromootti ol siquun tumsa kennite. Akkuma waggoota muraasa dabran keessatti arginetti falmiin ummanni keenya mirga isaatiif godhu to'annaa isaaniitii ol taanaan qabsoo of duubatti deebisuu irraa qabsicharraa humna horachuudhaan dhaaba siyaasaa aangoo biyya bulchuu tahuu dandeessee jirti. In short, Obboo went from being a parasite survivor party to a quasi resistance party and now to a semi-governing party. Meedummoota asii olitti ibsaman kanneen tokko tokkoon adda baasnee gadi fageenyaan haa ilaallu. Tokkoffaa baroota farra qabsoo bilisummaa tool of repression. Obboon bara 1990 ifatti haa hundooftu malee karoorri jaarmaa siyaasaa kana ijaaruu kan bubbule yaanni dhaaba maxxanaa akkasii Oromoo irraa ijaaruu jalqaba baroota 1980moota keessa gaafa ilmaan Oromoo Shaabiyaadhaan booji'aman gara Tigraay fidaman dhaabbata warraaqsa dimokiraasummaa uummata Itoophiyaan People Democratic Movement jedhamutti makaman irraa kan eegale ture. Dhaabni kun dhaaba gara boodaatti gara dhaabbata warraaqsa dimokiraasummaa uummata Amaaraa National Democratic Party kan geeddarame amma kan naannoo Amaaraa bulchuu kana ture. Kaayyoon tarsiimoo fi akeekni Obboo hundeeffameef inni bu'uura maal ture isa jedhu ibsuun barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo booda Obboo bu'uureessuu keessatti hirmaatan mooraa booji'amoota waraanaa Eertiraa keessa turuu mannaa sirna abbaa irree dargii gombisuu kan filatan ta'us dhaaba booda Obboo ta'ee kana dhaabuun hawwii isaanii hin turre. Namoota kanneen gurmeessanii dhaaba haaraa Obboo jedhamu uummanni jalatti isaan ijaaruun pirojektiin waloo Shaabiyaa fi Wayyaanee ture. Akeekni ijoon isaanis qabsoo uummata Oromoo tumsuuf yagaan deeggaruuf osoo hin ta'in dhaaba maqaa Oromoo qabu kan isaan jalatti gurmaa'ee dantaa isaanii Oromiyaa irratti eegsisuu danda'u ijaaruu ture. Ilmaan Oromoo kun mooraa booji'amtoota waraanaa keessa yeroo turanitti filannoo sadiitu kennameefi. Filannoon tokkoffaan gara Sudaanitti baqatanii achirraan gara biyya biraa deemu, lammaffaan gara qe'ee ofiitti deebi'anii galuu yommuu ta'u, sadaffaan immoo dhaaba siyaasaa barbaadanitti dabalamanii sirna dargii kuffisuu irratti qabsaa'uu ture. Ilmaan Oromoo sirna dargii irratti qabsaa'uu filatan 300 ol ta'an adda bilisummaa Oromootti makamuun filannoo isaanii ture. Haa ta'u malee dhiibbaa Shaabiyaan dhaaba warraaqsa dimokiraasummaa uummata Itoophiyaa kan APRP irraa fottaqee to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti gurmaa'etti akka makaman godhamanii. Yeroo murtiin ilmaan Oromoo kun adda bilisummaa Oromoo dhiisanii akka EPDMtti makaman godhaman sana Shaabiyaanis ta'ee Wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo waliin hariiroo gaarii qabu turanii. Osoo hariiroo gaariin suni jiru maaliif dhaaba Oromoo biraa kan adda bilisummaa Oromoo fi masaanuu ta'u bixxuluun isaan barbaachise? Adda bilisummaa Oromoon yeroo sanitti humna guddaa qabaachuu baatus dhaaba walabaa ture. Dhaaba sabboontota uummata ofiitiif of kennaniin dhaabbatee fi namoota quuqama saba ofii qabaniin kan hoogganamu ture. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo akka salphaatti harka micciiranii dantaa saba ofii akka gurguree kan jiraa kaanii bakkaan ga'uuf akka hin sarmine sirriitti beeku. Dhugaa kana immoo dhaabbileen lameenuu Shaabiyaa fi Wayyaaneen jila isaanii erganii qorannoo godhanii waan jala muranidha. Maarree
Itoophiyaa kufaatii sirna dargii booda uumamtu keessatti maqaa Oromootiin dhaaba isaanii ajajamu waan barbaadaniif Obboo hundeessaniim. Haaluma karoora Shaabiyaa fi Wayyaaneetiin Obboon bara 1990 ifatti hundaa'uudhaan Wayyaanee masaktee Oromiyaa seenteem. Bara 1991 sirni dargii ni kufeem. Mootummaan ce'umsaa yeroo dhaabbatu san jaarmayaalee Oromoo 5tu hirmaate tureem. Isaan keessaa 4 dhaabbilee walabaa qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessan yommuu ta'an, Obboon dhaaba walabummaa hin qabnee fi maxxantuu diinaa turteem. Gama biraatiin hooggansi fi miseensi Obboo gaafasii uummata isaaniitiif naatoo qabaatanis sana biras dabree saba isaaniitiif siquuf fedhii qabaatanis jarmeeni keessatti gurmaa'an walaba waan hin turniif yaanni isaanii kun milkaa'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yeroo dhaabbileen Oromoo shananuu bara 1991 keessa tokkummaa uumuuf walii galanii turanitti warri Obboos mamii malee erga fudhatanii booda dhiibbaa Wayyaaneetiin kumaa dammaqsaa walii galtee san mallatteessuurraaf qusachuu isaanii ni yaadatama. Kana jechuun garuu adda bilisummaa Oromoo fi dhaabbileen biroo tooftaan isaan yeroo sana hordofan dogongora hin qabu jechuu miti. Yeroo sana osoo diinni mandheeffatee Obboon guutumaan guututti hin dhuunfatin tooftaalee garagaraa fayyadamuudhaan Wayyaanee hongeessuun danda'amu ni mala ture. Ta'us garuu har'a dhaabbannee yoo madaallu hireen tooftaawwan sunneen milkaa'uuf qaban baay'ee xiqqaa akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Kana jechuun gama tokkoon dhaabbileen qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessan akkasumas dammaqinsi uummata guddaa waan hin turniif. Gama biraatiin ammoo yeroo sanatti humni Wayyaaneef Shaabiyaa deeggarsa isaan biyyoota alaatii argachaa turan ol aanaa waan tureef mooraan qabsoo Oromoo tooftaawwan adda addaa kanneen akka hawwatanii yookiin dhiibbaa irratti uumanii gara ofiitti makuu deebisuu dandeessisu hin ture jechuunis ni danda'ama. Sababa kanaa fi kanneen biroo irraa kan ka'e Obboon bara 1992 irraa kaasee dhaaba maxxantuu Wayyaaneen bifa kallattaawaa ta'een dantaa isii Oromiyaa keessatti ittiin galmaan gahattu turte. Haaluma kanaan Obboon dhaaba siyaasaa Wayyaanee bakka buutee Oromiyaa bulchitu ta'uu eegalte. Yeroo kana keessatti hariiroon Obboon qabsoo bilisummaa Oromoo waliin qabdu guutumaan guututti kan diinummaa ture jechuun ni danda'ama. Yeroo kana kaasee hojiin ijoon Obboon hojjechaa turte sabboonummaa Oromoo laamsheessuu, busheessuu fi qabsaa'ota onnee guutuudhaan bilisummaa biyya isaaniitiif falmatan adamsitee diinaaf laachuu ture. Kana malees diinni maandhee isaa Oromiyaa keessatti gubbaa hanga jalaa diriirfatee cancala hannaa babal'ifatee Oromiyaa hannaan akka onsuuf balbala kan saaqe ture. Yeroo kana keessatti hojiin ijoon Obboon hojjechaa turte hojii diinummaa hamaa farra qabsoo bilisummaa Oromoo ture jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee adeemsi diinummaan Obboon bifa garagaraatiin itti fufus Oromiyaa bulchuun isii wantoota boodana qabsoo bilisummaa Oromoo fayyadanis osoo hin yaadin akka dalagdu godhee jira. Kufaatii sirna dargii booda sabboonummaan cimaan waan dhufee tureef Oromoo fi saboota biroo akka duriitti guutumaan guututti cunqursuudhaan qofa bulchuun hin danda'amu ture. Sabboonummaan baay'ee leellisaa ture laaffisuuf akkasumas sirna haaraa ijaaraa jiran ummata biratti fudhatama akka argatu godhuuf hacuuccaa qofa osoo hin ta'in sossobbis itti makanii faayidaa irra oolchuun dirqama ture. Gama biraatiin Wayyaaneen ABO waliin wal dorgomuuf akkasumas qalbii ummata Oromoo hamma tokkos ta'u gara Obbootti garagalchuuf wantoota ummata Oromoo hawwatan tokko karaa Obbootiin hojiitti hiikuuf dirqamtee turte. Gama biraatiin ummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa fageessuuf Obboon ajandaa adda bilisummaa Oromoo waan fudhatte of fakkeessuudhaan ummatatti dhiyaachuuf yaaliin isiin goote isii fayyadee ture. Keessattuu sabboonummaa Oromoo guututti ukkaamsuu waan hin dandeenyeef sabboonummaa qal'aa isaas taatu miidiyaa fi dhaabbilee garagaraatiin sadarkaa mootummaatti gaggeessuun faayidaa qaba ture. Fakkeenyaaf yakka sirna Wayyaanee keessatti ummata keenya irratti raawwatamu tuquu baatanis kan moototni durii raawwatan ummata barsiisuun sabboonummaa daran Oromiyaa guutuu akka wal gahu godhe. Kana caalatti ammoo dorgommii kana keessatti wantoota sadii gurguddaatu dhalate. Bulchiinsa Oromiyaa ni ijaarame, monetization qubeen barachuun ni dhufe, mother tongue literacy akkasumas bulchiinsi mootummaa naannoo afaan Oromootiin ta'uun uummanni keenya magaalatti akka galuuf haalli mijeessan urbanization. Jijjiiramoonni sadeen kun bureaucratization, mother tongue literacy and urbanization wal faana simultaneously deemuun ce'umsa hawaas dinagdee fi siyaasa socio-economic and political transformation guddaa Oromiyaa fi Oromoo keessatti uume. Haalli kunis sabboonummaa ni finiinse. Oromoonis yeroo duraatiif akka dhuunfatti mala bulmaata biirokraasii ofii akka qabaattu godhe. Kun ammoo Obboo irrattis qabsoo bilisummaa Oromoottis jijjiirama guddaa fide.
Gama Obbootiin hawaasni jijjiirame sabboonummaan walgahaa deemuun akkasumas hireen barnootaa kan afaan ofiitiin baratan babal'achuun dhaloota diddaa uumaa waan dhufeef sirnichi akka duritti cunqursaa deemuu akka hin dandeenye hubate. Kanaafuu keessattuu filannoo bara 2015 keessa sabboonummaa busheessuurraa gara ofitti hammatanii dhaadheessuu fi sabboontotas ofitti qabachuu co-optation tooftaa jijjiirame. Namoota sabaaf quuqaman kan dura maqaa dhiphummaa fi adda bilisummaa Oromoo jedhuun afaan qabsiisaa fi hiree hooggansaa dhoowwatanii turaniifis hireen saaqamuu eegalte. Wayyaaniin ofiif jecha Obbootti lugaama furuuf dirqamte. Obboottis ofiif jecha ummataa fi qabsoo Oromoottis siquu filatte. Lammaffaa baroota Obboon fira qabsoo bilisummaa Oromoo itti taate Obboon Ally of Resistance Obboo ifatti fira qabsoo bilisummaa Oromoo kan taate bara hooggansa Obbo Lammaa Magarsaa ta'uu namuu ni beeka. Jijjiiramni bulchiinsa Lammaa jalatti mul'ate bobbuluu isaa armaan olitti tuqeen ture. Dhibbaa jijjiiramoota sadan armaan olitti kaafneen Obboon sabboonummaa Oromoo kan sirrii mainstream akka madaqfattu sabboontotaa fi Oromoota baratan ofirraa fageessuurra akka ofitti hawwattu cooptation over exclusion akkasumas sabboontota ishee keessa jiraniif karaa akka saaqtu dirqamte. Keessattuu bara Obbo Abbaa Duulaatii fi Obbo Alumaayyoo Atomsaa hojmaatni kun bal'inaan mul'achaa ture. Baroota san keessatti 2005-2013 Obboon qabsoo bilisummaa diinoonfattuu irraa gara sossobuutti of ceesifte. Jijjiiramoonni sadan asii olitti ibsaman kunneen Obboo keessatti qofa osoo hin taane uummata Oromoo bal'aa birattis jijjiirama hawaasaa fide. Afaan ofiitiin barachuun dhaloota qubee uume. Bulchiinsi Oromiyaa biirokiraasii jiraachuun Oromoo fi Oromiyaa walitti hidhee dantaa nam tokkee fi kan sabaa akka wal simatuu fi walitti hirkatu godhe. Uummanni keenya magaalatti galuun qunnamtii isaa cimsuu qofa osoo hin taane Oromoon warroota biroo keessattuu kan isaan cunqursaa waliin wal bira of qabee roorroo isaarra jirtu sirritti akka hubatu godhe. Waan duras beekamu caalaa hiyyummaanis ta'e roorroon kan biraatiin wal biratti of qabanii yoo madaalan irra namatti dhagayama. Kunis miirri sabboonummaa uummata keenyaa akka daran ol ka'uu taasise. Fincilli barattoota gubannaa bosona Baalee bara 2001 irraa eegalee qabsoon laafina jaarmaya siyaasaatiin laamshaa turte. Bifa sochii hawaasaatti social movement deebitee dagaaguu eegalte. Adaduma dhaloonni qubee jalaan dabalamaa lakkoofsaan bal'achaa deemeen qabsoonis finiinte. Bara 2001 hanga 2004 mormii Finfinnee 2006 fincila diddaa gabrummaa jecha deemtee bara 2013 mormii maaster pilaanii dhoosuun bakka dhageenyeen nu fullaafte. Jijjiiramni uummata Oromoo keessatti dhufaa deeme akkuma qabsoo keenya finiinsaa deemneen Obboonis amala tooftaa fi filannaa ishii waliin gituudhaaf jijjiiramuun dirqama itti ta'e. Haaluma kanaan sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo bara 2016 geesse keessatti Obboon filannoo lama qofa qabdi turte. Takkaahuu akka Muktaar Kadiir godhaa turetti gara duubatti deebitee farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uudhaan warraaqsa uummataatiin dirqamtee kufuu yookaan tooftaa fi hooggansa qabsoo bilisummaa Oromoo cinaan hiriiree ummata ofii cinaan hiriirsuun as baasuu qofa ture. Filmaatawwan dhiphoo jiran lameen keessaa tokko filachuun dirqama ture. Yeroo kana ture Obboon hooggansa siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbattu kan as baasuu dandeesse. Yeroo kana ture kan Obbo Lammaa Magarsaa as bahuu danda'e. Kanaafuu akkuma suutaan farra qabsoo bilisummaa Oromoo irraa gara ummata sossobachuutti of ceesisuu dhufte. Bara 2016 irraa eegalee gaafa firaa fi tumsitu qabsootti ceete. Lubbuu ofii dheereffachuufis taatu Obboon hooggana Obbo Lammaa jalatti waggaa tokkoof bara 2017 tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun faayidaa guddaa buusuu eegalte. Faayidaan kunis sabboonummaa Oromoo dhugeeffachuu, legitimizing Oromoo nationalism irraa hamma poolisiin Oromiyaa gara qeerroo akka guru gochuun xiqqaattu saamicha Oromiyaa keessatti gaggeeffamu balaaleeffachuun qabsoo of dura furgeessuun danda'amee ture. Obboon qabsoo bilisummaa Oromootti firoomuun qabsoo bilisummaa Oromootiif qofa osoo hin taane isheefis bu'aa guddaa buuse. Yeroo duraatiif hoogganaan dhaaba isaanii akka hoogganaa Oromootti ilaalamee saba keenyatti fi kanneen biraatiifis dhaggeeffatamuu fi kabajamuu eegale. Kun ammoo jaarmiyaa balfa hammaa irraa ka'e kan akka Obboo kanaaf akka lammata dhalachuuti. Obboon humna ummataatiin guutamtee dhaaba ajandaa dhuunfaa isaatiif ishee hundeesse akka barbaadetti ergataa turetti akka mataa raaftu
kaaftuu fi dura dhaabbattu onnachiise. Adeemsa keessas taayitaa dhaaba biyyaa bulchuu EPRDF fi kan federaalaas akka dhuunfattu taasise. Kanaafuu firummaan takkaahuu tumsi Obboo fi qabsoo bilisummaa Oromoo jidduutti bara dabre uumame gamalachuu kan fayyadee fi humneesse mutually beneficial and reinforcing ture yoo jenne dogongoraa natti hin fakkaatu. Sadaffaa Obboon paartii biyya bulchu governing party bara 2018 kana keessa Obboon taayitaa EPRDF fi mootummaa federaalaa hoogganu harkatti galfattee jirti. Obboon taayitaa biyya bulchuu governing party taatee tun firamoo farra qabsoo bilisummaa Oromoo taati laata. Kun gaafii guddaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo sirritti itti yaadu qorachuu fi tooftaaf tarsiimoo madaalawaa itti baasuu qabudha. Torbaanota dabran kana keessatti marii fi falmiin godhamaa jirus gaafii kanaaf deebii barbaaduu irraa kan ka'edha. Gariin Obboon amma guututti wayyaanee jalaa bilisoomte fira qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu bira dabartee hooggansa qabsootu taatee jirti jechaa jiru. Kanarraa ka'uudhaanis qabsoon bilisummaa Oromoo tooftaa Obboo mormuu irraa gara guututti deeggaruu fi daran humneessuu deemuu qabdi yaada jedhus dhiyeessu. Gariin ammoo saneen sanuma jedhu. Obboon yoomuu fira qabsoo hin taatu. Ammas afaaniin malee gochaan farrummaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan jedhanis jiru. Tarsiimoon qabsoo bilisummaa Oromoottis fakkeessaa Obbootiin osoo hin sobamin ishii fi wayyaanees waliin mancaasuun warraaqsa kana galmaan ga'uun dirqama kan jedhanis jiru. Kan sadaffaa akka durittis farraa miti, akka dhaadheeffamtuuttis firaa miti. Kanaafuu yoo tolchitu jajjabeessaa yoo balleessitu qunxuuxaa deemuu qabna yaada jedhu dhiyeessuun barbaada. Waan hundaafuu Obboon sadarkaa biyya bulchuu irra geessee tun firamoo farra qabsootaati gaafii jedhu deebisuuf wantoota murteessoo determining factors armaan gadii kanneen ilaaluudhaan deebii isaa tilmaamuu ni dandeenya jedheen yaada. A. Uumama nature fi dantaa Obboo rakkoon Obboo guddaan fi hanga ammaatti ofirraa buusuu dadhabde dhaaba biraa irratti maxxantee dhaabbachuu isheeti. Kun ammoo ilaalcha siyaasaa ideoloojii tarsiimoo caasaa fi madda humna mataa ishii uumachuuf akka rakkattuu fi dhaaba haadhoo mothership kan taate adda bilisummaa uummata Tigraay irratti akka hirkattu godhee jira. Hooggana akka Obboo Lammaa jalattuu ilaalchaan gama qabsoo Oromootti as siqtee deeggarsa uummata guddaa horattus har'a sadarkaa ofiin dhaabbachuu bira gahuu hin dandeenye. Kun ammoo tarsiimoo fi imaammata walabaa baafattee socho'uu ishii dhorka. Walabummaa kana kan dhabduuf wayyaanee humnaan caaltee huutee waan qabduuf qofaa fi miti. Maddi humnaa keessattuu waraanaa fi tika Obboon fayyadamtu kan dhaaba haadhoo waan ta'eef haadhoo sanirraa cituun humna ishii dhabsiisee dhaabbilee ishiin faallaa jiran jalatti na kuffisa jettee sodaatti. Kanaafuu haadhoo sanirraa addaan cituun yookaan haadhoo san ajjeesuun akka ofittis du'a muruutti ilaalti. Hoggantoonni dhaaba kanaaf sadarkaadhaan jiranis dhaaba haadhoo adda bilisummaa uummata Tigraay waliin ta'uun yakka hojjetaniiru. Biyya saamanii jiru. Haadhoo irraa addaan cituu isaanii balaa fi kasaaraa guddaadhaaf nu saaxila sodaa jedhu qabu. Qabxiilee armaan olitti kaaseef fakkeenyi guddaan waan walgahii EPRDF kana baatii muddee 2017 keessa godhame san ilaaluu ni dandeenya. Obboon humna warraaqsaa ummataatiin Adwaa'ii keessatti olaantummaa horachaa dhuftee turte. Garuu TPLF jala bilisa of baasuu yookaan ammoo adda bilisummaa uummata Tigraay dhabamsiisuu irraa araarfachuudhaan nagaa buusuu filatte. Sababnis adda bilisummaa uummata Tigraay irraa yoo cittees ta'ee yoo kuffifte bor ofii itti aanuu dhabuu ishii humna caasaa fi tarsiimoo mataa ishii kan balaa irraa ittisee fi utubee ishee tursuu danda'u waan hin qabneef. Kanaafuu ejjennoolee bara dabre gaafa qabsootti makaman qabatan hedduu laaffisuu kompromaayiz gochuu filatan. Kanaan ammoo haaromsa gadi fagoo dhaaba isaanii dhiisuun hoggansa jaarmayaa haadhoo fudhachuun filannoo bayeessaa itti fakkaate. Jecha biraatiin haaromsaan jaarmayaa bilisa ta'e ta'anii as bahuu irra maxxantummaa sadarkaa ishii xiqqoo ol siqee ta'uu filatanii jiru. Kun hariiroo Obboon qabsoo bilisummaa Oromoo waliin qabduuf maal jechuudha? Akka bara dabreetti ejjennoo cimaan firaa fi tumsa qabsoo ta'anii deemuun hin barbaadan hin danda'anis yoo karaa sanitti deebina jedhan taayitaa sadarkaa EPRDF fi federaalatti arganne dhabna jedhanii yaadu.
gara farra qabsoottis hin deebi'an. Garas deebi'uun deeggarsa uummataa dhabsiisuu qofa osoo hin taane jarmiyummaa keessattuu gaaga'ama hamaa akka isaanirraa uumu sirriitti ni beeku. Uummataan deebi'anii tuffatamanii keessi jarmiyaa jeeqamnaan taayitaa federaalaa fi EPRDF sanis dhabuuf deemu. Kanaafuu OPDO'n amma booda karaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi wayyaanee jiddu galeessa middle ground hordofuu feeti. Ejjennoon bori OPDO'n qabaachuuf jirtu kan murteessu cimina mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii fi adeemsa wayyaaneeti. Kana jechuun mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo kan wayyaanee yoo kan caalaa adeemu ta'e OPDO'n suuta suutaan ejjennoo jiddu galeessarraa gara guutumatti qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu filachuu dandeessi. Dantaa humnaa fi tarsiimoo wayyaanee. Sadarkaa amma irra jirtutti wayyaaneen humni ishii haphachaa dhufee jira. Humni ishii kan ummataatiin people power caalamus kan OPDO akka caalu garuu sirriitti beekti. Humni dinagdee guddaa horattee jirti. Kanaafuu tarsiimoon ishii baasu humnaan deemtee humna hamma hafeef qisaasuu irraa tooftaadhaan duubatti deemtee tactical retreat humna qabdu qusachaa dinagdee horattee tikfachuutu ishiif filatamaadha. Kanaaf ammoo OPDO'n walitti bu'uu dhiiftee taayitaa siyaasaa kenniteef humna tikaa fi waraanaa dhuunfattee turuun dantaa dinagdee ishii tikfachuun tarsiimoo ishiiti. Sababni isaas akkuma armaan olitti jenne OPDO'n olaantummaa TPLF kan jibbitu ta'us guututti irraa fottoquu yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay dhabamsiisuu dantaa ofiitiifuu hin barbaaddu. Sababa kanaaf walgahii guyyaa 17 fi kan san booda keessatti fulleeffannaa guddaan adda bilisummaa uummata Tigraay ejjennoo fi tarkaanfilee OPDO kan dantaa dinagdee TPLF miidhan qeequun akka jijjiiraman dhiibbaa gochaa taayitaa hooggansaa paartii fi kan biyya ija dura qabu kan filatteef. Gara fuulduraattis TPLF amma booda gara hooggansa siyaasaa fuulduratti dhufuu hin barbaaddu. Duubaan dhokottee humna tikaa fi waraanaa caasaan xaxxee qabuun dantaa dinagdee ishee eegsisuu barbaaddi. Sochii fi imaammata qoqqoodama dinagdee ekonomikaan fiduu kamiyyuu humna tikaa fi waraanaatiin shira xaxxee laamsheessuu yaalti. OPDO'dhaan taayitaa siyaasaa siif kenninee sirraa fudhanna jettee doorsisuun yaalii jijjiiramaa dinagdeef godhamu akka hin finne dhorgiti. Filannoo bara 2020 kan baroota dabre irraa xiqqoo banaa akka ta'u ni hayyamti. Guutumatti walabaa fi kan wal dorgommii qabu yoo ta'e OPDO'n takka naganti yookaan ni mo'amti jettee waa yaadduuf hin hayyamtu. OPDO'n qabsoo bilisummaa Oromootti hamma tokko firoomuun akka sossobdu ni jajjabeessiti. Garuu ammoo guututti akka itti makamtu hin feetu. Wayyaaneen dantaa fi tarsiimoo armaan olitti eerre kana hojiitti hiikuuf humna barbaachisaa kan OPDO caalu ammas ni qabdi. Kan ishii rakkisu humna ummataati. Humna ummataa kana ammoo yoo dandeesse OPDO'tti fayyadamtee mala hawwannaatiin pure optation laamsheessiti. Maarree akka dantaa humnaa fi tarsiimoo wayyaanee kanaan OPDO'n akka duritti guutumatti farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu baattus gara Oromoo goruu irraa garuma wayyaanee jallachuu akka filattu dirqamti. Kana hanqisuuf humni Oromoo jabaachuunii fi tarsiimoo haala yerootiin wal madaaluun masakamuun dirqama ta'a. Dantaa humnaa fi tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromoo. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo mirgaa fi aangoo abbaa biyyummaa saba Oromoo mirkaneessuudha. Kana jechuun qabeenya ofii saamamuun hafee misoomfachuu fi fayyadamuu, eenyummaa ofiitiin boonuu fi guddifachuu, mootummaa naaf ta'a jedhanii filatanii buluudha. Kana argamsiisuuf karaan jiru ammoo takkaahuu mootummaan amma jirtu dirqamtee gara sirna dimokiraasii fi walqixxummaatti akka ceetu gochuu yookaan foqqolchanii mootummaa uummataa kanaaf ta'u dhaabuudha. Sadarkaa amma jirutti qabsoo bilisummaa Oromoo humna takka agartee hin beekne horattee jirti. Mootummaa wayyaaneetiin cinatti humni dhiibbaa guddaa uumuu danda'u yeroo ammaatti kan uummata Oromooti. Qabsoon uummanni Oromoo geggeessaa jiru hamilee gurmaa'innaa fi jabina guddaa kan qabudha. Humna kanatti fayyadamuudhaan OPDO'n sirnicha irratti dhiibbaa uumuun yoo danda'ame ce'umsi walta'iinsaa negotiated transition paartii biyya bulchuu fi kan mormituu jidduutti akka uumamu gochuudha. Didamnaan ammoo sirnicha amma jiru diiganii haaraa ijaaruudha. Lamaan keessaa kan filatamu kan duraati. Ce'umsa nagayaa fi waliigaltee gochuuf ammoo OPDO'n taayitaa qabachuun faayidaa qabeessas danqaas ta'uu ni danda'a.
kan fayyadu yoo oppidiyoon fedhii ishii kan ummataatiin wal simsiifte gara ce'umsaatti dhiibbaa gooteedha. Yoo kun ta'uu baate immoo oppidiyoon taayitaa amma horatteen mirqaantee gara fuula haaraa sirna abbaa irree wayyaanetti of ceesisuu dandeessi. Kanaafuu tarsiimuun qabsoo bilisummaa Oromoo hordofuu qabu dantaa fi humna oppidiyoo fi TPLF armaan olitti dhiyaate wal biratti madaalanii tarkaanfii akkamii yoo fudhanne karaa akeeka barbaannu nu geessa kan jedhu murteessaadha. Akkuma armaan olitti jennee oppidiyoon biyya san gara sirna demokraasii dhugaatti ceesisuuf fedhiis humnas hin qabdu. Fedhii kan hin qabneef akka jaarmiyaa walabaatti waan hin jirreef filannoo walabaatiin ishiinis haadhoonis maazarship mo'amanii kasaaruu waan danda'anii fi oppidiyoon hoggansa lammaa jalatti akka dhaaba walabaatti Oromiyaa keessatti osoo dorgomtee mo'achuu malti. Garuu adda bilisummaa uummata Tigraay EPRDF'n alatti waan of dandeessee jiraattu ittiin fakkaatu. Hamma tokko ilaalchi isii kunis dhugaas qaba. Osoo oppidiyoonuu Oromiyaa keessatti harka wayyabaa argattee filannoo bilisaatiin EPRDF Tigraayin alatti hireen mo'achuu ishee xiqqaadha. Kana jechuun oppidiyoon minority party taati. Kun ammoo dantaa dhaaba qofa osoo hin taane kan namootas miidhuu mala. Gara biraatti murni oppidiyoo kan dantaa sabaa dursuu fi filannoo bilisaa dantaa sabaatiif barbaachisaadha jedhee amanu osoo as bahes haala amma jiruun milkaa'uu hin danda'u. Akkuma walgahii guyyaa 17 oppidiyoon jaarmiyaa dhiibbaa dhaaba biraa jalaa bilisa hin baanee fi bahuu fedhii hin qabne waan ta'eef murni tarkaanfataan ishii keessan burquu hedduu osoo hin deemne sakaalama. Akkuma walgahii guyyaa 17 san irratti ta'e jechuudha. Sakaallaa san irra aanuuf ammoo madaallii humna gara wayyaaneetti daba. Murni akkasii akka milkaa'uuf madaallii humna gara qabsoo bilisummaa Oromoo jallisuuf humna uummata Oromoo jabeessuun dirqama ta'a. Kanaafuu oppidiyoon qabsoo Oromoo gara goolabitti dhiyaachaa jirtu kanaaf ammas fira taatee itti fufuun akka tumsitu yoo barbaanne falli jiru dhiibbaa daran irratti cimsuudha. Kana irratti bara dabre deeggarree cimsine baranas deeggarree cimsina yaanni jedhu akka ka'uu beekamaadha. Oppidiyoon bara dabreef tan baranaa adda adda. Bara dabre oppidiyoon paartii jijjiirama barbaaduu fi sirnicha mormu taate resistance paartii turte. Barana gara paartii biyya bulchuutti governing paartii jijjiiramtee jirti. Amaluma siyaasatu paartiin biyya bulchuu akkuma aangoo dhuunfateen imaammata ofii hojiitti hiikuu malee jijjiirama bu'uuraa fundamental change hin barbaadu. Oppidiyoon ammoo dantaaf uumama ishiitirraa kan ka'e ergaa paartii biyya bulchuu taatee jijjiirama bu'uuraa hin barbaadu yookaan hin dandeessu. Kanaafuu bara dabre yeroo paartii jijjiirama barbaadu taatee turte san ishii deeggaruun humna biyya bulchaa jiru status quo laaffisuuf nu gargaara ture. Jechuun bara dabre oppidiyoon deeggaruun ishii cimsee mooraa qabsoo yabbisee kan sirnicha status quo waan laaffisuuf tooftaa bayeessa ture. Baranas oppidiyoo cimsuun faayidaa ni qaba. Oppidiyoon paartii biyya bulchu taatee kan cimtu garuu deeggaruuni miti. Dhiibbaa alaa cimaa itti uumuudhaan gama tokkoon tarkaanfii jijjiirama bu'uuraa fi saffisaan fudhachuuf akka dirqamtu gochuudha. Akkasumas tarkaanfiin jijjiiramaaf ishiin fudhattuu barbaachisaa fi filannaa biraa kan hin qabne akka ta'e waahillan ishii adda waa'ii EPRDF keessaa jiran akka amanan dirqisiisuuf fayyada. Akkuma asii olitti ibse paartiin biyya bulchuu kamiyyuu dhiibbaa ummataatiin maletti dantaa saba bal'aa maas irratti hin fuulleeffatu. Hawaasa kamiyyuu keessatti paartii dhuunfaa dabraa kan harka micciiruu danda'u humna of qopheessee jiru establishment kan jennuuni. Fakkeenyaaf Barack Obamaan kan filame tumsa alliances qaamota jijjiirama barbaadanii progressive forces kanneen akka ummata gurraacha dubartootaa fi hojjettootaatiini. Haa ta'u garuu akkuma filameen imaammata warra injifannoon isaa gahee irraa hin fulleeffanne inumaatu dantaa warra gaafa filannoof dorgomu abaaraa ture Wall Street Eetsi saniif dursa yennaa kennu argame. Imaammataa fi fulleeffannaa isaa jijjiirsisuuf humnoonni jijjiirama barbaadan akkuma gaafa isa filichiisanii sanitti duula banuu qaban ture. Barack Obamaan dantaa ummata hiyyeessaatiif xiyyeeffannaa akka kennu kan godhe duula sochii movement we are 99% jedhu ture.
ummanni gurraachi gaafa inni filamu gammachuu guddaa qaban turanii injifannoo seena qabeessa argameenis gammada dhiichisaa turanii yeroo dheeraafis Obaamaa qeequun laaffisuudhaan ilaalchi jechuu cal'isee ture boodarra ifannaan sochii Black Lives Matter jedhu kan roorroo poolisii irraa dhalate garuu gaafilee mirgaa fi dantaa gurraachaa hedduuf keessatti qabate santu dhiibbaa uumee akka Obaamaa fi bulchiinsa uummata gurraachaaf akka xiyyeeffannoo kennu dirqisiise. Qabxiin ani kaasuu fedhe akkuma agartan sirna dimokiraatawaa keessattuu mootummaan dantaa sabaa yookaan gartuu tokko hojiitti hiikuuf namni yookiin paartiin isaan jaalatan taayitaa qabachuun qofti gahaa miti. Dhiibbaa walirraa hin cinne uumutu barbaachisaadha. Akkuma har'a masaraa Minilik keessatti ta'aa jiru Obaamaan baroota dura filame san hayyoota, artistootaa fi qabsaa'ota gurraachaa walitti qabee kabajaa kenneefii ture. Masaraa mootummaa Ameerikaa White House kan uummanni gurraacha gabra ta'ee ijaare keessatti gurraachi pirezidantii ta'ee hayyootaa fi artistoota sanyii isaa kabajan affeeruun tarkaanfii seena qabeessaa ture. Haa ta'u ammoo gaafii dinagdee siyaasaa fi jijjiirama seeraa uummata gurraachaatiif homaa faayidaa hin buufne. Inumaahuu gaafii isaanii ni haguuge. Kanaafuu namas ta'ee paartii nutti aanu tokko gaafa taayitaaf warreen biraatiin dorgomu deeggaruunii fi akka ol ba'uu harkisuun barbaachisaadha. Wanti uummata keenya birattis mul'atee ture kanuma jechuunis ni danda'ama. Akkuma paartiin yookiin namni sun taayitaa to'ateen garuu duuba goranii mormiidhaan dhiibbaa itti cimsuun paartii nama sanis ni cimsa. Dantaan keenyas akka galma gahu nu gargaara. Goolabbii barruu kana keessatti hariiroo Oppidoon waggoota 28 dabran kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo waliin keessa dabarte bifa dimshaasa ta'een agarsiisuu yaaleen jira. Hariiroon kun diinummaa irraa adeemsaan gara firummaatti cehee yeroo ammaa haala ifa hin ta'in keessa jirra. Sadarkaalee lamaan diinummaa fi firummaa irratti namoonni hedduun walii galuu jedheen yaada. Kan sadaffaa kan reefu itti seenne waan ta'eef wal mormiin ni jira. Gaafa hariiroo sadarkaa lammaffaa jechuunis firummaatti seenus bifuma wal fakkaataadhaan garaagarummaan yaada mul'atee ture. Ammas taanaan Oppidoon paartii maxxantuurraa gara biyya bulchuutti ceetetuun firamoo farra qabsoo bilisummaa Oromoo taati gaafii jedhuuf yeroon deebii ni kenniti. Qaamota yookaan namoota dhuunfaa Oppidoon kaleessa gantuu waan taateef har'a hin jijjiiramne borus hin jijjiiramtu jettaniif dhaamsi ani qabu yoo jiraate ammaaf hiree kennuufiin gaariidha kan jedhudha. Akkuma haalli hawaasummaa fi siyaasaa jijjiiramu dhaabnii fi namni siyaasaas jijjiirama. Kanaaf ammoo jijjiirama Oppidoo keessatti filannoon 2005 booda dhufe ilaaluun waan danda'amu natti fakkaata. Hunda caalaa ammoo jijjiirama hooggansaa Obbo Lammaa Magarsaa jalatti argameerraa yoomuu taanaan bifa kamiinuu jijjiiramni dhufu akka danda'u ragaa guddaadha jedheen yaada. Qaamoleen jijjiirama Oppidoo keessatti argamee fi Oromoon masaraa Minilik seenuu isheetiin akka malee mirqaantaniif tasgabbiidhaan waan hundaa ilaaluun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Jijjiiramni Oppidoo keessattis dhalatee kan fedhii jaarmayaa fi hooggansaa saniin dhufe osoo hin taane kan ce'umsa siyaasaa political transformation Oromoo keessatti dhalatee fi tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo irraa gara yerootti fooyyessaa fi itti fayyadamaa dhufeen kan dhugoome akka ta'e irraanfatamuu hin qabu. Qabsoo bilisummaa Oromootu humna wayyaaneen qabdu haphisee Oppidoo akka of ilaaltee gara ummataatti hirkattuu isii dirqisiise. Kanaafuu bu'uurri jijjiirama kamiyyuu ciminaa fi laafina qabsootiin kan madaalamu ta'a. Yoo qabsoon laaffattee fedhiin Oppidoos ta'ee humni jijjiiramaaf itti onnattee sochootu gadi bu'a. Yoo wanti isii duuba dhiibuu hin jiraatin waadaa sabaaf seente guutuu in dirqamtu. Walumaa galatti bu'uura madaallii asii olitti ibsuuf yaalirraa ka'uudhaan Oppidoon jijjiirama dantaa Oromoo saffisaan eegsisuu danda'uu dhugomsuuf fedhii fi humna ni qabdi jechuun rakkisaadha. Kanaafuu qabsoon keenya galma kaa'ameef bira akka gahuuf ammas tooftaan masakamee ciminaan finiinee akka itti fufu qabuun amana. Tarsiimoo qabsoo keenyaas waqtaawaa, tarsiimawaa fi haala yeroo wajjin kan wal miilu godhuun barbaachisaadha. Hunda caalammoo tarsiimoon baafannu dantaa humnaa fi tarsiimoo humnoonni sadan wal dura dhaabbachaa jiran jechuunis TPLF, Oppidoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo sirriitti xiinxalluu irraa ka'uu qaban jedha. Dabalataan sirna siyaasaa fi dinagdee dantaa saba keenyaa eegsisuu
tu ce'uuf Obboo irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaa ta'us gahaa miti. Paartiin mormituulee hojii guddaa hojjechuu qabu jedheen yaada. Dhimma kanarratti barruu koo itti aanuun itti deebi'a. Ammasiifuu warri dheerina barreeffama kana dugda isin kute na of kolchaa isiniin jedha. Jawaar Muhamad caamsaa 3 2018. Obboon humna warraaqsaa ummataatiin Adwaa'ii keessatti olaantummaa horachaa dhuftee turte. Garuu TPLF jala bilisa of baasuu yookaan ammoo adda bilisummaa ummata Tigraay dhabamsiisuu irraa araarfachuudhaan nagaa buusuu filatte. Sababnis adda bilisummaa ummata Tigraay irraa yoo cittees ta'ee yoo kuffifte bor ofii itti aanuu dhabuu ishii humna caasaa fi tarsiimoo mataa ishii kan balaa irraa ittisee fi utubee ishee tursuu danda'u waan hin qabneefi. Kanaafuu ejjennoolee bara dabre gaafa qabsootti makaman qabatan hedduu laaffisuu kompromaayiz gochuu filatan. Kanaan ammoo haaromsa gadi fagoo dhaaba isaanii dhiisuun hoggansa jaarmayaa haadhoo fudhachuun filannoo bayeessaa itti fakkaate. Jecha biraatiin haaromsaan jaarmayaa bilisa ta'e ta'anii as bahuu irra maxxantummaa sadarkaa ishii xiqqoo ol siqee ta'uu filatanii jiru. Kun hariiroo Obboon